YouTube channel karatu jarra jirtu bakka jirtanitti nagaan tiyyatanni irraa maddite isinaa geechuu isinin jecha bakki jiraattanii isinin jedha waroon YouTube channel kiyya faraa taata YouTube kiyya subscribe like gochuudhaan maatii naaf ta'an isinin jedha maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welcome isinin jedha har'a gaafii isin gaafataniin isinii deebisuu dhufe innis maaliidha yeroo baay'ee karaa TikTokii karaa Messenger illee karaa imo illee nagaafachaa turtanii mucattiin maallaqa seelaa fudhattee badde sun eessa geechee maalirraan geessee maallaqa usii deebissee eessa jirti naan jechuu jirtanii kanaafiyyuu gaafii keessaniif galatoomaa isiniin jedha mucattiin hin galle biyya biraallee hin deemne biyyuma kana keessa jirti biyyuma Beeruut Lebaanoon keessa jirti jechuudha mucattiin amma mana dalagaa jirti bakkee itti dalagduu fi haala ittiin dalagduu hin beeku malee namtichi tokko ni jira namtichi harabaa namticha ishiitti dhihaatu namticha ishii wajjin dalaganii namticha ishii wajjin dalagaa ijoollee galchanii jechuudha so namtichichis keettoo hattuu ishiinis hattuu so saniifiyyuu mucatittiin birrii hattee gaafa birrii hattullee keessaa hin qabu jedhe namtichi gaafa ishiin birrii hattu keessaa hin qabu ani keessa hin beeku anuyyuu irraa hin qabaa jedhe deebisee immoo erga birriin hatamee erga baddee qabee jedhe erga qabee immoo na bira turte jedhe erga na bira turte jedhe immoo ofuma na biraa baddee jedhe deebisee immoo gara maatiitti dawwallee gara obboleeyyan ishiitti dawwallee sagalee obboleessa ishii karaa waasaabii sagalee ishii siifin ergaa naan jedhee ture so sagalee ishii sanis illee naaf hin ergine riikardii sagalee obboleessaa san naaf hin ergine lakkoofsa obboleessaa san illee naaf hin kennine san booda birrii 50,000 akkaawuntii irraa gara Itoophiyaadhaa gara Beeruut Lebaanoonitti deebi'eetiin jira jedhee ture yeroo darbee jechuudha birriin immoo kan mucattiin qabattee badde gara akka tilmaamanitti gara birrii 80,000 jechuudha birrii Itoophiyaa jechuudha no birrii Itoophiyaa sun taane gara dolaara 8,000 jechuudha so gaafa kana mucayyoon kan fudhattee badde kan kiyyas akkasii kan namtichis immoo dolaara 1,500 irraa qabaa jedhe kan mucayyoodhaa ergi jedhee itti kennee jedhe deebisee haramni tokkos immoo biraa hin qabaa anarraan galchii ture galcheetteetiin galchee naaf hin kennine jedhe mucattiin hiriyaa teenyaa kan nu wajjin dalagduuf nu wajjin jiraattu isheenis immoo ijoollee 3 irraa qabanii anaan 4 harabtichi lamaanii kana waliin dolaara Beeruutii Lebaanoon dolaara Ameerikaa jechuudha dolaara 8,000 jechuu jiranii jechuudha saniifiyyuu dolaara 8,000 san keessaa birrii 50,000 birrii Itoophiyaa gara akkaawuntiitti deebi'ee nuun jedhanii turan birrii 50,000 deebi'ee kana eessa akka gahee fi maalirraa akka gahee hin beeknu keettoon hattumaa jechuudha saniifiyyuu warri birriin jalaa badee ni dhiista fi gaafa naan jedhan hin dhiisuu fi jennaan ijoolleen kanneen dhiisne fi jirra yoo ni dhiista fi gaafa jedhan ani hin dhiisu gaafa jedhu mucattiin baddee jedhanii jechuudha mucattiin badde jedhama mucattiin baddullee tokkoffaa gara Itoophiyaa hin galle lammaffaa gara biyya biraa hin deemne Beeruutuma kana keessa jirti jechuudha Beeruutuma kana keessa jirti saniifiyyuu namtichumti gaafa isheen baddu qabe namtichumti immoo gaafa isheen baddullee badde jedhe hin badne mucattiin baduu wayituu hin jiru mucattii dalagaa galchee kan ofii irraa fudhatee gaafa kan ofii irraa fudhatee kan isaa dalagde san gadhiisuu jira jechuudha namtichi duraanuu ijoollee gara dalagaa seesisaa jechuudha saniifiyyuu mucattiin gara Itoophiyaa hin galle gara biyya biraa hin deemne namtichi dalagsiifatee birrii ofirraa fudhatee gadhiisuu jira mucattiin baddee jirti nuun jedha tokkoffaa viidiyoon ani karaa yuutuubii dalaguu fi viidiyoon karaa ani tiktokii dalagu ni agartii jechuudha ni agartillee ni ilaaltillee keettoonis faana jiraa jechuudha ishii qofa miti gaafa maallaqni badu dhugaadhaa kuma anaatii keessaa hin qaban garuu erga maallaqni badee kan ofii irraa fudhatanii an irratti immoo shira xaxanii jechuudha shira xaxan illee huma miti
Ani karaa namaa dhabu karaa rabbii hin dhabu. Maallaqni homaa miti. Haganuman dalagadhaa, haganuman argadhaa, fayyaa kiyyeen qabaa, dalageen argadhaa, ija guutuun qaba, gurra guutuun qaba, qaama guutuun qaba. Dalagadheen argadha. Saniifiyyuu maallaqni naaf hin deebine. Maallaqni harabticha kan $1,500 irraa qaba jedhee deebi'eefii jira. Kan kiyya garuu naaf hin deebine. Ishiinis waliin nyaannee, waliin dhunnee, waliin bara dabarfannee, waliin rakkoof gidiraa wajjin dabarsineeti namticha harabaatii kaffaltee kan kiyya qabattee haga ammaa silkiin irraa cufattee na dhufattee dalagachuu jirti jechuudha. Lafa kanarratti yoon irraa dhabe rabbi irratti immoo irraan dhabu. Yoomiyyuu maallaqni kiyya naa galti. Haqni kiyya naa galti. Maaliif akkattiin dalagee fi akkattiin hojjedhee fi deemaniif beeka. Yeroon dalagu viidiyoon itti agarsiisee itti dabalee akkanattiin dalagaa jira. Jireenya hammaatti jechaan hin tura. Ni beektis ni agarsiis jechuudha. Saniifiyyuu afaan kolfaatii garaa keessatti marzii baachatii nama faana hiriyoomanii nama faana arjoomanii gaafa immoo rakkoo akkana namarraan gahanii baqatan ni ulfaatallee nama gaddisiisa. Saniifuu maallaqni kiyya warri na gaafattaniif maallaqni kiyya naaf hin galle. Garuu gara fuulduraatti akka naa galu immoo abdii qaba. Nama tokko imaana godheeti miti rabbi imaanaa godhee gara fuulduraatti haqiin tiyya sun akka naa galtu rabbii tokkicha kanarraa abdiin qabaa jechuudha. Saniifiyyuu haga ammaatti maallaqni kiyya naaf hin galle, hin arganne, maallaqni jara kaanii deebi'ee kan arabichaa deebi'ee kan kiyya dammoo naaf hin galle. Gara fuulduraatti garuu naaf gala abdiin qaba. Saniifiyyuu isheenis sagalee kana ni dhaggeeffatti. Viidiyoon ani dalagu ilaalatii jirti. Silkis ni qabdi. Siimii duratti cufattee jirti. Siimii haaraa qabdi. Gaafa irra ga'e irra ga'uus danda'a. Gaafa irra ga'uus baadhe immoo ana dhokatte malee rabbii tokkicha kana hin dhokanne. Ani bishiin gaafa maallaqa walitti kenninu gaafa maallaqa kana biyya naa galchi jedhuun nama biraa ragaa godhanneeti miti rabbii tokkicha ragaa godhannee walitti kennine. Gaafa kanas immoo ana dhokatte malee fuula rabbii jala jirti jechuudha. Kanaafiyyuu guutumaan guututti maallaqni keenan galle. Mucattiin gara Itoophiyaa hin imalle, gara biyya biraa hin imalle, haraba tokko nama ishii walitti dhufeenya qabduun harabni tokko ni jira. Namticha tokko isa wajjin walii galtee dalagaa dalagachuu jirti, dalagaa galchee jira. Gaafa rabbii wal arguu dandeenya. Haqiitiyya immoo maqaa rabbiitiin irraa argachuu hin danda'a. Kanaafiyyuu warroonni YouTube chaanaalii kiyya faaraa taatan YouTube kiyya subscribe laayikii gochuudhaan maatiin aftaatan galatoomaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagahan naaf tura isiniin jedha. Guutumaan guututti maallaqni kiyya hin galle. Akka naa galu immoo abdiin qaba. Imaanaan rabbi irraa qaba isiniin jedha. Warroonni nafaan turtan galatoomaa.